barri bara ulamaa haa ta'u kana sababeeffachuudhaan yoo rabbiin keenya fedhe sanbata xiqqaa as deemu Agosti 8tti pilaatfoormii laayivii Abuu Sabraddiin irratti dhimma bultii fi jireenya keenya sooshaal miidiyaan barbadeessee mancaasaa jiru irratti hayyoota ummanni kun qabu ka akka Sheek Jamaal Aliyyi hayyootaaf ulamaa adda addaa irratti hirmaachifnee argamuudhaaf qophii keenya xumurannee jirra. Namni bakkatti diigamu dhaqe bakkatti ijaaramurraa akkamitti hafa? Wal argaan keenya sanbata xinnaa erga irbaataa soorannee galgala sa'aatii 4tti haa ta'u. Bara beekumsaa fi beekaan callisee wallaalaa fi wallaallee minbara hayyootaa dhaalee lallabe. Bara ummata keessaa biqilaan safuu namooma ulfinaa fi amantii ummata keessaa aramamee biqilaan sanyiin gadhummaa ummata keessa biqile. Bara hayyuun dhokatee dirree isaa gadhiise. Wallaalaan dirree hayyuudhaa dhaale. Yoo leenci bosona gadi dhiise jaldeessuma gaaratti hafeetu mootii ta'a. Sooshaal miidiyaan ummata keenyarraa qabee haga dhuunfaatti nu diigaa jira. Bultiin mana keessarraa qabee hanga amantiin gahutti safuu fi aadaa dur abboonni keenya itti dhufan gahutti diigumsa seenaa keessatti akkan agarre diigaa jira. Hayyuu cal'ise itti gaafatama. Ummata wallaalaa ofitti dhiisetu itti gaafatama. Cal'isanii ilaaluun hanga hafteellee balleessuudha. Duulli beekumsaa, duulli safuudhaa, duulli aadaa fi amantiidhaa ummata keenyatti deebi'uu qaba. Hayyuun haa deebi'u dirree isaatti. Haa lolu beekumsa isaatiin barri bara ulamaa haa ta'u. Kana sababeeffachuudhaan yoo rabbiin keenya fedhe sanbata xiqqaa as deemu Agosti 8tti pilaatfoormii laayivii Abuu Sabraddiin irratti dhimma bultii fi jireenya keenya sooshaal miidiyaan barbadeessee mancaasaa jiru irratti hayyoota ummanni kun qabu ka akka Sheek Jamaal Aliyyi hayyootaaf ulamaa adda addaa irratti hirmaachifnee argamuudhaaf qophii keenya xumurannee jirra. Namni bakkatti diigamu dhaqe bakkatti ijaaramurraa akkamitti hafa? Wal argaan keenya sanbata xinnaa erga irbaataa soorannee galgala sa'aatii 4tti haa ta'u. Qabdu sagantaa guddaa guyyaa sabtii kaasdeemuu kana sheeka keenya sheeka kabajamaa fi jaallatamaa Sheek Jamaal irratti hirmaatu. Sheekotiin hedduun irratti hirmaatu. Sheek Jamaal hiriyaan nama hundaa amala qabeessi abbaan qabeenyaa barsiisaan amantii guyyaa sabtii kaasdeemu kana galgala akka Itoophiyaa sa'a 3tti mana Abuu Sabraddiinitti namni tokko akka nafne sagantaan sanuu sagantaa bultiiti, sagantaa jaalalaati, sagantaa hawaasummaati, sagantaa akkamitti bultii gaarii qabannee jiraannaa tokko kaakunu anis niin jira Mr. Hamzaan abbaan jaalalaati. Hundi keenya waltaanee sagantaa kanarratti hirmaannee sheekootii teenya wajjiin by the way dhimmi kuni dhimma importantii ilmi namaa hundi taa'ee dhaggeeffachuu danda'u dhaggeeffachuu qabulleedha. Kanaaf namni hundi guyyaa san bakka si barbaachiftu ati abbaa bultii qabu guddaa kana waan si barbaachisaati. Waan ajaa'iba sitti ta'u. Ati abbaa ijoollee meeqaa kana waan si barbaachisaati. Ati haganaa bultiin jaarii waan si barbaachisaati. Hundi keessanuu tokko akka nafne galgala akka Itoophiyaa sa'a 3 mana Abuu Sabraddiin guyyaa sabtii kanaan ollee galgala sagantaa guddaa ajaa'ibaa kan namni kuma 20 ol faan irratti hirmaatu kun sagantaa guddaadha. Namni hundinuu kootu akkamitti bultii tee jabeeffattaa akkamitti bultii jaartaa hoggaa jaartee akkamitti bultii tee jabeeffattaa ati tadhalaa ati khadhiiraa ati kabultiin jaarin ati kabultii jaarii abbaan ijoollee keessa jiru akkamitti jiruu tee gaggeeffattaa sagantaa hayyuun keenya Sheek Jamaal irratti hirmaatee hawaasa kana ija banachiisu. Kanaaf namni hundi irratti hirmaatee akka ajaa'ibaatti akka irraa qooda fudhatee barnoota irraa fudhatu jennaa. Kanatti aansee asumaan sheeka kiyya akkiin jeeti wallaahi si yaade anu hawaasni biyya kanaallee si yaade marraa takka akka azaar dhuftee nu gore hedduu si yaanne wallaahi sagantaa guddaa galma sii qabnee marraa tana hedduu si yaanne nutti ni gortaa asumaan si bira kaayyadhe ani irra deebi'ee hawaasni biyya tanaalleen akka dhufuu jaa komantii barreessa akka kaayiroo dhufee sagantaa akka amma duraa bareedaa san
nu wajjin qoddatee barnoota bareedaa nu kannee deebi'uuf hawaasni biyya kana jirtan hundinuu sheeka keenya si eegaa jirraa si yaannee jaa komantii jalatti warri kaangaa irratti hirmaadhaa biyya guu bakka jirtan hundaa kun jireenya bultiidha ija banachuudha bultii jabeeffachuudha waliin laalla guyyaa san salaamu alaikum sheer godhaa viidiyoo Assalamu alaikum akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sabtii galgala jechuun agosti yoomi 8 agosti 8 no gaafa 8 sabtii iftaanii galgala daa'iwwan olomaa'in hayyoonni sheekonni islaamaa gurguddoon waa'ee bultii akkamitti bultii teessan qabattan akkamitti bultii halaal ijaarrattan erga ijaarrattanii akkamitti karaa dheeraa waliin deemtan yaada jedhu waggaa dheeraa hawaasa keenya gidee wal agarruun waa'ee gargaarsa masjiidaa waa'ee gargaarsa yatiimanii waa'ee gargaarsa madrasaa waa'ee gargaarsa rakkataa waa'ee gargaarsa hawaasa keenya rakkoo nama dhuunfatiif rakkoo biyya amanee waa'ee jiruuf jireenya hawaasa keenya yaadachiifnee fadhakkir goonee waan beeynurraa barsiifnee kan beeyne dhageeffannee hin beeynu kanaaf ummata keenya gabbuunee dhageeffachuu barbaanna waliin haasa'uu barbaanna mariisisuu barbaanna gorsuu barbaanna kan beeyne barsiisuu barbaanna kan beeku yaadachiisuu barbaanna jedhanii sagantaa qabatan sabtii galgalatti olamaa'onni keenya warri akka Sheekh Jamaal Aliyyi Ustaaz Ibsaa Hasanii fi warri akka baay'ee ka Ustaaz Anas faa mana Abu Sabraddiinitti sheekonni gurguddoon hunduu achi dhufanii waan ta'eef hundi keessan sabtii galgala ka jaartii qabdus ka jaarsa qabdus ka ganaa heerumuu heddus ka ganaa fuudhuu heddus wal argaan mana Abu Sabraddiinitti haa ta'u isinii jenna in waddaachawaለን viidiyoo kana sheer ripost gochuun namoota hunda biraan gaa isinii jenna baay baay in waddaachawaለን